Okay, vital sign keessa inni sadaffaadha respiration rate dha. Respiration rate jechuun hanga hargansuudhaa jechuudha. It is number of breaths of person take per minute. Hanga namni tokko qilleensa fudhate daqiiqaa tokko keessatti fudhatee hanga inni baaseeni respiration rate jedhaniin. The rate is usually measured when person is at rest. Reetii daqiiqaa tokkotti hanga inni fudhatu kana yeroo safarru when person is at rest. Yeroonii fi namtichi boqonnaa irra jiru. Simply counting number of breaths for 1 minute. Akkanumatti callisanii hanga inni hafuura baafatu daqiiqaa tokkoof lakkaa'udha. How many time the chest is rise up and down. Hangam takka qomti isaa tun ol kaatee gad deebitii lakkaa'udha. Respiration rate kana hanga hargansuudhaa kana daqiiqaa tokko keessatti wantoonni dabaluu danda'a jira. Wantoota jijjiiruu danda'a keessaa tokko may increase with fever. Yeroo laayidaan jirtu dabaluu danda'a. Illness yeroo dhukkubni jiru. And the other medical condition rakkooleen fayyaa biraalleen dabaluu dandeessi. When checking respiration hargansuu tana yeroo niif laallu wanta akka qalbii keessaa qabaachuu qabna. Tiin is maali? Important also not whether person have any difficulty breathing. Harganuu tanaaf ni rakkataa waan jiru san laaluu qabna. Normal respiration rate namni tokko namni gaheessi fayyaa qabu hangam takka daqiiqaa tokko keessatti hangam takka hafuura baafata. At rest range from 12 to 20 breaths per minute. Yeroo 12 hanga 20 yeroon inni hanga inni hargan daqiiqaa tokko keessatti. It vary depending on different factor. Sababoota garaagaraatiin adda adda ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yooniif sochii qaamaa fa'aa godhe wantoota isii tana dabalanii fi hir'isanii jira. Vital sign keessaa inni afuraffaadha blood pressure dha. Blood pressure jechuun dhiibbaa dhiigaa jechuudha. Dhiiga kanaatu eessa dhiiba? Hidda dhiigaa keessa deemu kana firraa addaan dhiibaa keessa deema. Kanaan dhiibbaa dhiigaa jedhanii. It is the forces of blood pushing against artery wall. Dhiibbaa dhiigni hidda dhiigaa keessa deemu kana firraa dhiibaadhaa keessa deemu sanii blood pressure jedhaniin. During contraction and the relaxation of heart. Yeroo onneen kottoonfattuu fi yeroo isiin addaan diriirfattu yeroo dhiiga darbitu sanii humna dhiigni keessa hidda dhiigaa kana firraa gara dhiibaa keessa deemu kana. It is measured mostly both arm and wrist. Bakki inni itti irraa safaramu harkarraahi akkasumas irreerraa fi harka gadii kanarraas ni safarra. Miilallee ni safarra. Site of blood pressure measurementiin bakka hedduudha. The blood pressure is recorded in 2 number. Yeroo ishii tana galmeessinu lakkoofsa lamaani jechuun akka firaakshiniitti. Fakkeenyaaf 130 jala 80 yeroo jennu inni 130 kun systolic jedhaniini. Inni 80 kun ammoo diastolic. Systolic jechuun yeroo onneen tuni kottoonfattee dhiiga darbitu dhiibbaa yeroo saniiti. Inni immoo 80 kun yeroo isiin addaan relax taatee dhiiga fudhachuu jirtu. The first number is indicate pressure in blood vessel when heart is contract. Lakkoofsi jalqabaa kun dhiibbaa dhiigaa san yeroo onneen kottoonfattu. It is called systolic blood pressure jedhaniin. Dhiibbaa dhiigaa yeroo onneen kottoonfattuuti. Second numberiin ammoo lakkoofsi irra xiqqaa suni lakkoofsi lammaffaa sun pressure when heart is relax. Dhiibbaa yeroo onneen kottoonfachuu san dhiiftee addaan diriirfattee dhiiga fudhachuu jirtu. This is called diastolic blood pressure jedhaniin. Diastolic jedhaniin isa lammaffaa kanaan. Both systolic and diastolic is recorded in millimeter mercury. Unitiin isaa millimeter mercury jedhaniin. Unitiin ittiin safaramu. Meeshaan dhiibbaa dhiigaa kana ittiin safarru immoo it is measured by
ispaayigoomanomeetir jedhaniin meeshaa san. Meeshaa harkarra nama kaayanii dhiibbaa dhiigaa ittiin safaran san. Normal blood pressure namni tokko namni gahee isaa dhiibbaan dhiiga isaa kan fayyaadhaa approximately 120/80 dhibbaa fi 20 jala 80 normaalii giddu galeessaan. Yoonii fi ol ka'ee amma dhiibbaan dhiigaatu yeroo ol kaate waan jedhamtu qabdi, yoo gabbuutes waan jedhamtu qabdi. Persistent high blood pressure yoo ol ka'e dhiibbaan dhiigaa kun garmalee ol ka'uun hypertension jedhaniin. Yoo gabbuute immoo hypotension jedhaniin. It increase yeroo ol ka'u kana rakkoolee fiduu jira. Increase the risk of suffering heart attack, rakkoo onneedha, stroke faa, dhiigni faan sammuu keessa faca'uu faa fiduu danda'a. Dhiibbaan dhiigaa kun garmalee yoo ol kaane. Equipment need for BP measurement. Meeshaan yeroo dhiibbaa dhiigaa kana safaru nu barbaachisu maali? Alcohol swab. Alkoolii kan ittiin waa qulqulleessinu. Ispaayigoomanomeetir with proper size cuff. Meeshaa hammi bakki irra kaayanii suni irree namtichaatti harka namtichaatti bakki kaayan sun kan isaa wajjin wal gitu. Kan ijoollee nama guddaan ta'uu kan nama guddaa ijoolleen ta'u. Kan biraa isteetiskooppii. Isteetiskooppiin kan gurra kaayatan sani. And tray jechuun kan isa san irra fidan. Vital saayinshiitii waraqaa takka immoo galmee vital saayinii kana irra galmeessinuu fi pen and pencil qalamaa fi irsaasa. San booda namticha irratti eega hiinee booda isteetiskooppii hidda kanarra qabneeti asiin harka kanaan isii tana pap godhee jabeessuudha jira. Yeroo san isiin tun lakkoofti. Gosa garagaraa jira maanuwaaliidha kuni kan harkaan godhan. Kun immoo hagamanaa kun dijitaala. Yeroo itti hiitee bakka kana tuyxee ifumaaf lakkaa'u. San booda lakkoofsa kana galmeessu. Lakkoofsi irra guddaa sun siyaastolikiidha. Karra xiqqaa diyaastolikiidha jetteetuma galmeessita. Mata dureen itti aantu provide first aid service. Tajaajila gargaarsa jalqabaa kana kennuu. Kaayyoon boqonnaa kanaa maali? Boqonnaa kana yeroo bartee causality level of consciousness and communication style. Sadarkaa namni tokko of beekuu isaatii fi akkaataa waliin dubbiidha. Akkaataa haasawaa, communication style, tooftaalee haasawaa ni bartaa. Clinical equipment required for client management. Meeshaalee tajaajila nama kanaaf ittiin godhan. Meeshaalee si barbaachisan ni bartaa. Applying basic rule. Qajeelfama bu'uuraa ABCD laayifii. Sanillee akkaataa itti hojiirra oolchan as jala barta. Level of consciousness hanga of beekumsa namaa. There are three main level of consciousness. Sadarkaan of beekumsa namaa sadiitu jira. Consciousness, decreased consciousness fi unconscious jedhaniin. Consciousness jechuun awake stateidha, nama dammaqee jiru ka of beeku ka dhaga'u kanaan conscious jedhaniin. When person is fully aware his surrounding. Yeroo namni tokko naannawa isaa kana waan jiru beeku hubatu. Understands, talk, move and respond normally. Nama wajji yeroo dubbatu, yeroo socho'u, waan gaafate yeroo deebisu of beeka jedhama. Decreased consciousness of beekinsaa kun ni xiqqaate yeroo hin jennu, gabbu yeroo hin jennu. When person appear to be awake, namtichi kun nama dammaquu fakkaataa, waan dhagayuu si fakkaataa, and aware of surrounding, naannoo jiru tana ni beeka seeta, ni beeka si fakkaatti, but it is not responding normally. Garuu yoo gaafatte eessa jirta yeroo jetteen bakka biraa setti. Kan hospitaala faa jiru takka mana bashannanaatiin jira siin jaa. Sadaffaa unconsciousness of wallaaluudha kun. When person is not aware what is going on. Maaltu isarra godhamu jira,
maaltu ta'u jira yoo hin beekne namni. Not able to respond normally. Deebii isaa kennuu yoo hin dandeenye unconsciousness jedhaniin. Garaagarummaan decreased consciousness fi unconsciousness gidduu jirtu decreasedin kun gati bu'e malee guutuutti wallaalle. Waa xiqqoo gabbuute malee guutuutti wallaalle waan ta'u jiru san. Unconsciousness nama waa takka hin beeku. Inni itti aanu communication styleidha. Akkaataa haasawaa, akkaataa waliin dubbiidha. Communication jechuun maali? Waliin dubbii jechuudha. It is essential component pre-hospital care. Tajaajila hospitaalaan duratti kennamu. Osoo namtichi kun dhaabbilee fayyaan dhaqin dura wantoota taasifaman keessaa tokko waliin dubbiidha. Patientii kanaaf isi jidduutti. Both verbal and written communication will be used. Afaaniinis tahee barreeffamaan waliin dubbachuu dandeenya. During every response yeroo deebisaa kennitu hunda. Communicating with other healthcare professional ogeessa fayyaadhaa kabiraatii wajjin yeroo dubbattu effective communication between emergency service provider and healthcare. Nama tajaajila jalqaba kennisan emergency service provider jechuun nama tajaajila hatattamaa san kennee fi ogeessa fayyaadhaa jidduutti waliin dubbiin barbaachiftuudha. More detailed information of what you give your radio or telephone report. Odeeffannoo guutuu waan duraan bilbilaan itti himte san waan balaa kanaa uumame jettee duraan himte sanii odeeffannoo guutuu himta barreeffamaan. Any important history that was not given already. Akkasumas odeeffannoo seenaa barbaachiftuu tan bilbilaan hin himin sanillee barreessita. Patient response to treatment given route. Dawaalee namticha saniif yoo gootee jiraatte dawaa ati gooteef saniif deebisaa namtichaa akni wayyaa himu itti cimti. Yoo dawaa kenniteefi jiraatte karaa kamiin kennitellee ruutii ittiin kennitellee ni himtaafi. The vital sign assessed during transport. Vital sign safarte yeroonii fi namticha san geejjibsiisuu deemtu yeroo namticha san dabarsuu deemtu after radio report eega bilbilaan gabaaftee booda vital sign namtichaa waan jiru barreeffamaan ergita. Any other information that you may have gathered. Odeeffannoolee biraa tanati walitti qabatte that was not important enough to report sooner. Amma gabaasuun hin mijjatu jettee tanati walitti qabatte sanillee barreeffamaan jala ergita. Communicating with patient dhukkubsataadhaan wajjin dubbachuuni your communication skill will put to rest when you communicate with patient. Namtichi kun akka boqotu akka tasgabbaa maatiin dhukkubsataa kunillee akka tasgabbaahan godha haasofni kee dandeettiin haasawaa kee your communication skill gaariin jiraachuu qaba dandeettii haasawaa. To test when you communicate with patient yeroonii fi dhukkubsataa sanii wajjin haasayitu akkasumas yeroo maatii sanii wajjin haasayitu in emergency situation qajeelfama qaba akkamitti dubbataniin. Golden ruleidha jira. Qajeelfamoota bu'uuraa qajeelfama ijoo will help you to calm and reassure your patient. Dhukkubsataa keessan tasgabbeessuudha. Akkasumas akka inni hirrifanne godhuudha qajeelfamaa jira. Akkaataa itti dubbattu. Make and keep eye contact with patient at all time. Jalqaba eye contact ija keessa laaluu qabda patientii keessa yeroo hunda ija keessa laaltu. Use patient proper name when you know it. Yoo beeyte maqaa sirriitiin yaamuu qabda. Maqaa sirrii fayyadamtee namticha san yaamta. Always speak slowly. Yeroo hunda suuta dubbadhu. Clearly addaan namaa baasii dubbadhu. Distinctly
akkasumas ifa baasi. Waan namarra wal fakkaataan dubbatiin. If patient is hearing impaired, yoo naman dhageenye taate hoo. Speak clearly and the first person so that can read the lip. Sirritti afaan kee mul'isii dubbadhu akka inni hidhii tee tanarraa laalee beekutti. Qajeelfama waliin dubbiitii. Clinical equipment required for client management. Meeshaalee wal'aansaa kan nama kana tajaajiluuf wal'aanuudhaaf si barbaachisan yerooniif balaan tasaa mudatte. First aid facility and the ambulance service must be available. Meeshaaleen tajaajila jalqabaattiin kennanii fi akkasumas tajaajilli ambulaansiidhaa jiraachuu qaba. Must be available. Dirqama jiraachuu qaba eessa? At workplace. Bakka hojiidhaa sana. To meet emergency situation. Haala tasaa balaa tasaa san to'achuudha. Institution should have first aid facility. Meeshaalee dhaabbanni sun qabaachuu qabu haa akkami? Dhaabbanni hospitaalii takkaa buufanni suni first aid roomii mana tajaajila duraatti kennan. First aid kitii meeshaa keessa meeshaa tajaajila jalqabaattiin namaa kennan. First aider nama ogummaa first aididhaa barate. Nama waan kana kennu jiraachuu qaba. Dhaabbata san keessa. Manni jiraachuu qaba, meeshaan jiraachuu qaba, namni jiraachuu qaba. First aid roomiin manni jennu sun mana akkami? Manni tajaajila jalqabaatti kennan suni it is the place where equipment and material are arranged systematically. Iddoo meeshaaleen kun arrange systematically tartiibaan jiran for providing first aid service. Tajaajila jalqabaa kana kennuudhaaf iddoo meeshaan kun itti tartiibaan jiru santu first aid room jedhaniin. Maal qabachuu qaba? First aid room manni first aididhaa suni could accommodate the following. Wantoota asii gadii kana qabaachuu qabu. Tokko name plate with symbol of first aid. Maqaa first aid roomii jiru san qabaachuu qabu. Mallattoo first aid san birraa qabaachuu qabu. Takka. Adequate lighting ifaan gaariin jiraachuu qaba. Ventilation akkasumas qilleensi gayaan jiraachuu qaba. Toilet manni fincaanii illee jiraachuu qaba naannawa sana. We should be friendly for differently abled person. Nama achi dhaquu barbaaduuf jiraachuu qaba manni fincaanii. Kabiraa facility for easy movement. Manni suni kan salphatti nama oofuu danda'an ta'uu qaba keessa. Mana dhiphaa ta'uu hin qabu. Mana bal'aa ta'uu qaba. Movement of person on stretcher or wheelchair. Takka wheelchairiidhaan, takka stretcheriidhaan kan nama oofuu danda'an ta'uu qaba. Table and chair minjaalaa fi kursiin jiraachuu qabdi. Telefoonni jiraachuu qaba. Bilbilli. First aid kitii meeshaan jennuun sunu. First aid kit jechuun meeshaa tajaajila jalqabaa san ittiin kennan. First aid kit consists item for providing first aid in case of emergency. Meeshaan first aididhaa kan jennuun meeshaalee tajaajila balaa hatattamaa kanattiin to'achuudhaaf itti fayyadamnu keessa jira first aid kitiin kun. Basic first aid kitii kan jedhaniin eenyu meeshaaleen bu'uuraa sun. Bandage of all size. Bandeejii kan madaa ittiin qulqulleessun. For cleaning and dressing wound. Madaa qulqulleessuu fi ashaguudhaaf kan itti gargaaramu. Bandeejiin sun jiraachuu qaba. Medical tape. Medical tape jechuun pilaastarii jiraachuu qaba. Kan ittiin nama laxxafan. Cotton ball jibriin jiraachuu qabdi. Safety pin mismaarrii jiraachuu qaba. Alcohol pad. Wanni alkooliin jiraachuu qaba. Antimicrobial hand wipe. Farra baakteeriyaadhaa kan harka dibatan sunillee jiraachuu qaba. Hydrogen peroxide. Kunis dhangala'aadha. Hydrogen peroxide for cleaning skin wound.
madaa qaamaa ittiin dhiquudhaaf kan itti gargaaramu. Sterile water bottle bishaan steeraayiliidhaa jiraachuu qabanii. Eye flushing solution meeshaa ijaan dhiqan dhangala'aa ijaan dhiqan fakkeenyaaf yoo summiin faan ija nama facaate ija san irrigeetu godhan. With eye cap waan ija jala qabanii wajjin. Arm sling waan harka kana oliin dachaasaniif irraa hidhaniin. Chemical ice pack akkasumas cabbii chemical hot pack yooniif nama oowwuu waan oowwituu irra kaa'uu barbaadu taatees wanni oowwituun jiraachuu qabdi. Cabbii barbaadus cabbiin jiraachuu qabdi. Teermoomeetira oowwa qaamaa ittiin saffaran. Oral and rectal ka afaaniitis kan karaa sagaraan baatuun hin laalanis yoo ijoollee taate rektaalii fayyadamu. Ka biraa tweezers siizar maqasni jiraachuu qaba. Forcepsiin jiraachuu qaba. Akkasumas toorchii baatiriin jiraachuu qaba. Ifaan. Nail clipper waan qeensaan muran jiraachuu qaba. Sterile glove glaaviin steeraayilii taate fi wantoonni kana fakkaatan jiraachuu qaba. Important medication and other relief material dawaalee barbaachisoo ta'an fi akkasumas meeshaalee wahin tasgabbeessan wahin wayyeessan barbaachisooni. Antibiotic ointment for cut and scrape on the skin dibata antibiotikiidha bakka gogaa muramee fi solloq irra kadiban. Medicated sunburn spray or cream nama aduun gubde kadibanii jira. Takka kan irra facaasan spray jechuun kan irra facaasan itti biifan. Creamni immoo kan irra diban. Calamine lotion. Calamine lotioniin lotiona yerooniif ilbiisni faan nama ciniin. Insect sting relief pad jaaniini irra dibaniiti isa kana gubbaa kaayan. Paadii gubbaa kaayanii dhiita san irraa fooyyeessu. Ka biraa ibuprofen kuni dawaa dhukkubbiiti. Diphenhydramine shroppii kuni ka qufaa'aadhaati. Oral rehydration salt ORS dha kuni ka dhangala'aan nama dhangala'aan keessaa dhume obaasanii. Defibrillatoriin meeshaa bakka namaa bu'ee CPR dalagu onnee dhaabbatte kakaasu. Ka biraa splintiin lafee cabde kan ittiin hidhan ka baallaa jaaniin. Inni itti aanu applying basic life support rule dha. Seera baraarsa lubbuudha hojiirra oolu ABCDE. Kanarraa jalqaba isarraa eegalla respiratory emergency dha. Respiratory emergency jechuun namoota rakkoo hargansuudhaa qabaniif waan godhamu. Respiration is involves hargansuudha yeroo jennu qilleensa fudhatanii baasuu kana. Process of breathing and the exchanges of gas. Adeemsa qilleensa alarraa gara keessaa naqanii san booda qaama somba keessa yeroo dhayxe wal jijjiiramtu gaaziin kun oksijiniidhaa fi kaarboon daayoksaayidiin. In the lungs and in cells throughout body. San booda oksijinii ka qabu dhiigaa wajjin qilleensi oksijinii qabu kuni qaama keessa wal gahee san booda yeroo gubatee deebi ammas kaarboon daayoksaayiidii ta'e. Respiratory systems qaamoleen sirna hargansuu ka jedhamu kuni comprise mouth afaan irraa eegale, nose funyaan, windpipe ujummoo qilleensaa trachea jechuudha. Lungs pulmonary blood vessel sombaa fi hiddoota somba keessa jiran kana dabalata. Natural breathing processes adeemsi hargansuudhaa kun ka uumamaa accomplished by increasing and decreasing capacity of chest and lung. Akkaataan inni itti geggeeffamu increasing and decreasing of capacity of chest hangi qomaa fi sombi hun bal'atu
bal'achuudhaa fi dhiphachuu, ol ka'uudhaa fi gad bu'uu qomaa kanaanii adeemsi hargansuudhaaf hin gaggeeffamu. Respiratory emergency jechuun maali duuba hiikkaansi? Respiratory emergency jechuun condition in which normal breathing is reduced or stopped. Yeroo adeemsi hargansuudhaa kan uumamaa kun irratti takkaa dhaabbate. So that oxygen intake is insufficient to support life. Hangi oksijiinii namtichi fudhate kun lubbuu isaa tana baraaruudhaaf kan geenye yoo ta'e respiratory emergency jedhani. Artificial respiration katti aanu. Artificial respiration jechuun nama ofiif harganuu dadhabeef alaa qilleensa kennuufi jechuudha. Hargansuu namtolchee jechuudha. Procedure for causing air to flow into and out of person lung when is natural breathing is inadequate. Mala qilleensi gara sombaatiif akka seenuu fi sombarraa akka bahu ittiin godhan. When his natural breathing is inadequate or cease. Yeroo hargansuun isaa sun gayaa ta'uu baate yookaan immoo dhaabbatte. Cease jechuun stop jechuudha. Cause of respiratory failure akkan harganne wantoonni nama godhan maali? Hargansuu tana wanni dhaaba. Anatomical obstruction dha jira. Ofumaaf qaamni kuni ofiif yoo of cufe karaa qilleensaa kana anatomical jaani. Obstruction by tongue. Arrabni kuni gara duubaatti laagaa tana keessa gara galee karaa kana cufu most common causing kan. Inni ijoon. Other causing sababoonni biraa osoo alaan tahin caasummaan uumamaan karaa hargansuu kana keessa jiru kuni akka cufu ka godhu. Other cause of obstruction that constrict airway passage. Karaa qilleensaa kana daandii qilleensaa kana ka dhiphisuu jira. Fakkeenyaaf asmiin faayyoo jiraatti. Diphtheria akkeen faayyoo jiraatte. Swallowing of corrosive poison. Summii ciccimtuu faayyoo liqimsan. Kabira direct injury yoo morma kana farraa miidhaman sababa iita sanirraa ni cufama. Kun amma anatomical obstruction jaani. Wanni biraa ta'alaa dhuftee seentu hin jirtu qaamuma kanaatu takka ujummoon sun dhiphatti yookaan immoo karaa san cufa. Sababni respiratory failure inni lammaffaadha mechanical obstruction dha. Mechanical yeroo jennu waan biraatiitu alaa dhufee seenee karaa san cufa. Solid foreign object lodging in the respiratory passage. Wanni jajjabduun alaa yoo karaa qilleensaa kana keessa gasseente lodging jechuun keessa gasseenu keessa karaa san cufu. Fakkeenyaaf choking your food. Yoonii fi nyaanni faan si hudhee akkasumas yoo si fehe. Accumulation of fluid in the back of throat. Laagaa tana gara duubaatti yoo aakiin faan wali qabamte. Mukasii, bloody or saliva. Dhangala'aa yoo hokkee tana keessa wali qabame. Takka aakii haa ta'u yookaan dhiiga haa ta'u yookaan gorora haa ta'u. Inni biraa aspiration. Aspiration jechuun karaa qilleensaa kanatti ol fuudhuudha, ol harganuudha. Chokingin yooniif wanni jajjabduun si huute choking jaanii. Aspirationin ammoo fe'amuudha. Dhangala'aan takka wanni jajjabduun karaa qilleensaa kana gakkutu. Sababni sadaffaadhaa air depleted of oxygen. Qilleensa oksijinii hin qabne. Takka containing toxic gas yookaan immoo qilleensa summii qabu. Sababa kanarraa respiratory fail taati. Cause of asphyxia. Asphyxia jechuun ukkaamamuu jechuudha. Sababni namnitti ukkaamamu. Asphyxia may occur from breathing air that does not contain sufficient oxygen. Ukkaamamuun kuni kan irraa dhufuu dandeessu qilleensa oksijinii gayaa hin qabne yooniif ka fudhatan. Takka immoo air containing carbon monoxide. Takka qilleensa gaazii carbon monoxide jedhamu yoo fudhatan ofitti.
takka gaazii summaawaa biraa yoo fudhatanii namni ukkaamama sababa oksijiinii dhabeef. Ka biraa explosion of hazard yoo waa dhoohan. In addition to danger of asphyxia from carbon monoxide, dabalataan ukkaamamuu san cinatti carbon monoxide kanarraa or by other gas there is often explosion hazard. Balaa dhoohinsaa fa'aa jira. Ukkaamamuu cinatti si dhootee wanni dhoohe sun qaama si miidhuu dandeessi, si gubuu dandeessi. Combustible gases. Combustible gas jechuun gaazii bakka takkatti walitti qabamuu danda'u kan waan akka sibiilaa fa'aa keessatti waan akka silindarii fa'aa keessatti walitti bakka takka qabanii and explode in certain concentration booda dhootu yeroo tuqan. Kanaan combustible gas jedhanii gaazii yeroo dhiibbaan isaa guddoodhaan bakka takka walitti qabamee booda garuu yoo sababa harkate dhoohuu danda'u. Such as mine, citron and sewer kan akka oksijiinii silindarii oksijiinii kana fudhatu. Akkasumas wantoota akka nama dhoohanii tuqan dhootuu fa'aa fudhatu. Free in the air are explosive in certain concentration. San booda yeroo ishiin sun dhoote qilleensa bakka san jiru guututti ni faalti. Oksijiinii dhabamsiifti. Inni afuraffaadha additional cause of respiratory failure. Sababoonni biraa kan hargansuu tan dhorkuu danda'an kan hargan qilleensa akka dhabu wantoonni nama godhan keessaa tokko electrocaution ifaan yoo si qabe. Drowning yoo bishaaniin nyaadhamte bishaan keessa buute. Circulatory collapse marsaan dhiigaa tun yoonii fi waliin maxxante dhiigni keessa deemuu didi. Heat disease yoonii fi oowwa keessa mudatti. Fakkeenyaaf manni faan sarara qabatee external strangulation yoo ifuute fa'aa yoo hudhamte alaan gara alaatiin hangingii fa'aa of rarraasuu fa'aa compression of chest qoma tana faarra waasi bu'anii qomtitu lafa si qabamte. Poison by respiratory depressing summiidhaa jira ammaas karaa hargansuu tan akkan harganne si gootu. Warreen akka morfiin fa'aa opium codeine alcohol warreen akkanaa kana yoo fudhatte hargansuu teetan akkan hin daleeni gootu. Wantoonni kanaa kun respiratory failure fiduu danda'a. In case of respiratory failure amma ganama tokko yoo hargansuun sababuma fedheefuu dhaabbatte maali wanni ati gootu? The vital step to carry out applying basic rules. Steppiin bu'uuraa tartiibni bu'uuraa kan rakkoo kan ittiin furtee lubbuu namtichaa kanaa baraartu DRS ABCDE jaaniin gabaajeetan. Diin kuni diin daanjariidha. Jalqaba diirraa eegalta. Check surrounding area. Naannawa jirtu kana laalteeti make sure it is safe for you. Lubbuu teetiif nagaya akka taate mirkaneeffachuu qabda. And the injured person and the other in the area. Namticha saniif bakka jirtu saniifis nagaya akka taate. Jalqaba firraa laalta. Steepii jalqaba. San booda maaltutti aana? Arriidhaa itti aana. Arriin kun response jechuudha. Deebisaa namtichaa. Check patient response by talking and touching it. Itti dubbachuudhaa fi tuttuquudhaan deebisaa isaa laalta. Squeezing their shoulder. Ceekuusaa tana fa'aa dhadhahuudhaan qabuudhaan. Do this by looking, listening and smelling. Ijaan laaluudhaan gurraan dhageeffachuudhaan foolii fa'aadhaan suufuudhaan laalta deebisaa isaa. This is referred to as inni kun yeroo gabaabsiti maal jaama talk and touch meetar jaaniin. Dhadhawaa dubbisuu. Dhadhawaadhaa harkaan dhadhawaa afaaniin dubbisuu. You may say maal jechuu dandeessa? Can you hear me? Na dhageessa? What is your name? Open your eye. Maqaan kee eenyu?
ijjatee banadhu faa jettaan. A person who does not respond is unconscious. Yoo si jalaa dubbachuu dide namtichi sun yoo dubbachuu dide unconscious dha of hin beeku jettaan. This is potentially life threatening. Wanni isa jiraatuun rakkoon tun rakkoo lubbuu ajjeesuu dandeessu jettee hubatteeti maal faa ta'uu dandeessa jettee shakkita. They are risk of choking takkaanii hudhamee their breathing may stop hargansuu isaa dhaabbatee yookaan uncontrolled bleeding may result in death. Takka dhiigni dhaabbachuu dide faan ajjeesuu danda'a du'uu danda'a namtichi kun respoonsii hin deebifne taanaan step itti aanu kuttu. Steppiin itti aantu maali? S'dha. S'n send for help gargaarsaaf iyyachuudha. Call and seek for ambulance or medical assistance as soon as possible. Takkaanii bilbilattaa ambulaansitti takkaa nama si gargaarutti saffisaan. When speaking on phone yeroonii fi bilbilaan bilbiltu san ammoo garuu try your best to maintain your composure. Namatti bilbiltu sanitti sirritti ibsuu fi yaalta. Speak clearly to telephone operator. Nama bilbila si jalaa kaase sanitti adda baaftee fi itti himta. Try to answer all questions as best you can. Gaafii inni si gaafatus deebisaa deebiftaa namatti bilbilte san. As well as seeking help for calling emergency service. Akkuma nama si gargaaru nama tajaajila kanarra si gargaaru bilbilteetti you may also ask bystander for help in treatment of casualty. Nama kana akkasi wajji tajaajilaniif nama si cinaa jiru kasi gargaarullee fitti iyyuu qabda. Bilbila qofaa miti iyyuu qabda. This may be particularly helpful. Kana godhuun maaliif si barbaachisa? When conducting CPR as it can be physically tiring. Yeroo CPR dalaytu kophaatii dadhabuu waan dandeessuuf akkasi gargaaraniif. Wanni gargaarsa yaammattuuf. San booda steppiin itti aantu maali? Three important thingidhaaf amma wantoota barbaachisoo sadiitu ABCdha. Now it is CABdha. ABC jechuun airway, breathing and circulation. Ammaan tana garuu circulationidhaa fi airway breathingidha. Kana jechuun CPR jechuudha. CPR jechuun cardiopulmonary resuscitation jechuudha. Onneedhaa fi somba dhaabbate sani sombaa fi onnee dhaabbate san kakaasuudha. Process of providing chest compression combined with risky breathing to preserve brain function. Adeemsa qoma tana qaqqabanii afaaniin hargansuu kennaa fi sammuun tun akkan duune itti ittisan CPR. By temporarily maintain circulation of blood. Hanga danda'ame yeroodhaaf marsaa dhiigaa tana circulation of blood marsaa dhiigaatii fi and oxygen kasumaas oxygenii until ambulance or medical aid is arrive. Hanga ambulaansiin si dhuftu takka namni si gargaaru si dhufutti adeemsatti hin eegani. This will dramatically increase chance of survival. Amma nama kakaasuu barbaadu kana carraa lubbuudhaan turuu isaa carraa jiraachuu isaa ni dabala. Kana godhuun kee dramatically increase chance of survival carraa lubbuudhaan hafuudha lubbuudhaan jiraachuudha ni dabala. CPR'n kun maal of keessaa qaba? Cardiopulmonary resuscitation kun wantoonni inni qabu clearing air passage karaa qilleensaa kana qulqulleessuu mouth to mouth breathing afaan keetiin afaan saatti qilleensa kennuu cardiac massage qoma tana onnee tana shukkuumuu jechuun chest compressionidha qoma tana qaqqabudha. Three basic life support ABC ruling.
baraarsa lubbuudhaa bu'uura baraarsa lubbuudhaa kan jedhaniin ABC ruuliin E'n kuni airway karaa qilleensaati. B'n breathingidha hargansu C'n circulation. Airway, breathing and circulation CPR is include. ABC'n kun maaliif keessaa qaba? Jalqaba clearing air passage karaa qilleensaa kana qulqulluu akka ta'u godhu. Mouth to mouth breathing afaanii keetiin afaan isaatiin hargansuu qilleensa kennuu fi cardiac massageidha. San booda qoma tana qaqqabudha. Jalqaba eerraa kana gaa airway. Airway jechuun karaa qilleensaati. Open airway to allow air to reach lung. Qilleensi kun somba akka ga'u karaa qilleensaa kana banuu qabda. Check that the individual airway is clear. Maal mirkaneeffachuu qabda yeroo karaa qilleensaa kana bantu karaa qilleensaa kana keessa humaa kan jirre. That their breathing is not obstructed. Hargansuun kun akka karatti hin cufamne karaan qilleensaa kun banaa ta'uusaa mirkaneeffachuu. Akkamitti banta karaa qilleensaa kana? To check their airway. Karaa qilleensaa kana bana jiraaf hin jiru laaluudhaaf head tilt chin lift technique. Mataa kana duubatti qabdeeti areeda isaa kana jala ol qabda. Mataa namtichaa kana adda kanarra qabattee gara duubaatti dhiibdee san booda areeda kanaas jala ol qabda lubbuun isaatuun akka diriirtu. This head tilt chin lift technique is help lift the tongue from back of throat. Yoo duraan arrabni keessa gaggutee jiraate akka duubatti deebi'uu godha. Dhugaa mataa kana duuba qabdee areeda isaa kana ol qabdee arrabni duraan duuba gamas kute ol deebi'a lubbuun tun waan diriirtu. Head tiltii fi chin liftii kana godhuudhaaf one hand is placed on forehead. Harka tokko adda tanarra keessa adda namtichaarra. To tilt head back. Mataa kana duubatti qabuudhaaf. While the finger of the other hand is qubni kee harka kaanii eessa jiraachuu qaba position dhiyoon bony part of chin areeda namtichaa kanarra jiraachuu qaba. Lafee areedaa tan. San booda ol qabda akkatti. Areeda kana yeroo ol qabde lubbuun tun ol diriirti. Up and outward. The mouth should then gently open. San booda eega kan akkasii ol qabdee booda afaan namtichaa sana adda banta. Afaan kana banuudhaaf by gently by pulling down qaqqabuudhaan. Pull down on the jaw to check for any obstruction. Afaan kana keessa wanni karaa kana cufee jiru yoo jiraatte ijaan keessa gallaaluudhaan. Mataa duuba qabda san booda areeda kana jala ol kaafteeti eega areeda kana ol kaaftee booda afaan namtichaa adda banta. If there is any foreign material is present, yeroo ijaan gallaaltu sayyoo waa keessatti agarte. You should move the casualty into recovery position. Cina garagalchiteeti allow gravity to aid draining material from mouth. Hoggaa cina garagalchite akka taa'umsa kanaa jecha wanni sun keessaa gad deemtu goota. Gaggaragalchitee. San booda yoo si habahu taate qubaanii keessaa baafta. San booda biidhakkuta breathingii. Breathingii jechuun hargansuudha. Amma karaa qilleensaa bante while keeping airway open karaa qilleensaa san eega bante look, listen and feel for normal breathing sign. Mallattoo hargansuu nama fayyaa qabu waa kana sadeen ilaalla. Look, listen and feel. Eessa bakkee ati ilaaltu ijateetiin mataa namtichaa kana bira teesseeti qomti tun ol kaatee gad deebi'aa jiraachuu ijaan gallaalta. Lisinii gurraan dhageeffatta. Gurraan afaan namtichaa kana keessa gad dhageeffatta. Yoo sagalee xiixxiiti jettu kurkur jettu faa dhageenya. Fiilii kan gootu qilleensa yoo baafachuu jiraate hafuurri namtichaa mallaa ta'e tana si tuttuqu.
Look, listen and feel akkana. Restore breathing to reverse respiratory arrest. Hargansuu tana yoo dhaabbatte deebisuu yaadi. Allow sufficient oxygen to enter lung and pass into blood. Oksijiniin gayaan somba seenee sanboota kara qilleensaa akka deemuuf. For full 3 up to 5 seconds, sakandii 3 hanga 5tiif you should position yourself. Positionii kee mijjeeffatteeti you can hear and feel if air is escaping from the nose and the mouth. Namticha kana bira dhaabbatteeti asirraa kanatti gadoo laalta qomatan. Yeroo san gurri kee fi mallaan ta'e afaan namtichaa kana bira jiran. If air is escaping from nose and the mouth, yoo qilleensi afaanii funyaaniin ol yaa'u jiraate mallaatee tana si tuttuqa. While watching chest and abdomen, ija teetiin qomaa fi garaa namtichaa kana laalaati. To see if they rise and fall with air movement. Yeroo qilleensi garaa laaba'u kana qomti namaa ol kaatee gad deebiti. Ishii san ijaan laalaati gurraan sagalee hargansuudhaa dhageeffachaa mallaadhaan yooniif qilleensi si qirqirsu jiraate laalaadha. Sanbooda circulationidha. Siidha kutta. Determine if there is adequate perfusion. Yoonii fi marsaan dhiigaa tanaanna'u jirtu tun gayaa taate laaluudha. Check for life threatening bleeding. Dhiiga lubbuu namtichaa kana baasuu danda'ullee yeroo kana laalta. Look, listen and feel for sign of poor perfusion. Ijaan laalaati gurraan dhageeffachaa sanbooda palsii tana laalta. Sign of poor perfusion. Morma kanarraa palsii jirtu san harkaan tuyxee laalta. Akka dhawachuu jirtu. Onneensa. Cool moist extremity. Harki kun yoo qabbanaawaa ta'e akkasumas jiidhaa yoo ta'e. Delayed capillary refill. Qeensa isaa kana qaqqabdee hoggaa gadhiiftu hangam takka ol deebi'e dhiigni sun capillary refill jechuun akkasi. Qeensa kana qaqqabdee addaatee yeroo gadhiifte dafee ol deebi'a dhiigni. Yoo turee ol deebi'e dhiigni marsaan dhiigaa isa keessa naanna'u jirtu tun gayaa miti jechuudha. Kabiraa diaphoresis hurkaa yoo karraa yaa'u jiraattu taate. Low blood pressure dhiibbaan isaa gabbuutu. Tachypnea hargansuun isaa yoo jarjarte. Normaalii 12 hanga 20 jidduu jenna achi ol yoo kutte. Tachycardia palsiin isaa normaalii adaltii taanaan 60 hanga 100 achi ol yoo kutte. And absent pulse takka dhaawannummaan sunuu kan jirre yoo taate kana booda maaltutti aana? San booda CPR gootee kakaasuudha. Siifixee katti aanu diidha. Diini disability. Disability jechuun qaamaa irrachuu. Assess and protect brain and spinal function. Wanni ati ilaaltu sammuudhaa fi spinal cordiin kun hojjechuu jiramuutti hin jiran. Laaltee akka miidhamni dhoorku. Assess level of consciousness and trauma. Yoo nama balaan irra geesse taate maloota of beekumsa namaatti ilaalan AVPUs takka Glasgow Coma Scale san fayyadamtee ilaalta. Check for low blood glucose. Glucosein dhiiga keessaa yoo gabbu'e ni ilaalta. Hypoglycemia jaaniin. Hypoglycemia jechuun glucosein nama keessaa gabbu'uu jechuudha. Pupilii ija tana ilaalta. Saayizii isii. Ijiti gurraattiin tun hangam takka. Bal'inni isii. Reactive to light. Ifaa kana duraa walitti xiqqaatti hoggaa ifaatti ibsan. Equaliidha walqixa walit dhiphatti. Movement and sensation in all four limbs. Sochii harka lamaanii fi miila lamaanii. Ni sochooha ni dhagaya hoggaa tokko. Amma yoo paralaayisii faa taate harkaa fi miilli tokko faan dalaguu diduu danda'a. Look for abnormal repetitive movement. Sochiilee
nagayan tahin irra deddeebi'ee yoo hurgufannaa fa'aa qabate, hollannaa fa'aa, sheekii muuvimentii fa'aa yoo qabaate siijariidha takkaa konvarjiiniidha gaggaba. Kana booda iidha laalta. Iini ekspoojariidha. Ekspoojari jechuun waan inni saaxilameefi. Examine entire body for hidden injury. Qaama kana guutuu balaan dhokatte yoo jiraatte laalta. Raash madaafaa yoo qabaate baayitii takka yoo waliin ciniiname or other lesion takka madaa biraa. Raashii kan jennu suni such as hive or bubbii yoo qabaate kan indicate allergic reaction. Fakkeenyaaf wantoonni qaamni hin feene yeroo situ kan qaamni kun isima tawa itti akkasiisuun hive jaaniin. Other rash can indicate infection. Madaaliin biraa wanni qaamarra facaata biraa dhukkuba agarsiifti. First aid management of airway and breathing problem. Tajaajilli jalqabaa nama rakkoo karaa qilleensaatii fi hargansuudhaa qabu godhamu eega karaa qilleensaa san bante mouth to mouth or mouth to nose technique. Afaan keetiin afaan isaa takka immoo afaan keetiin funyaan isaa qilleensa kennu hargansuu. It is technique of artificial respiration. Mala hargansuu namtolcheedha in the absence of equipment. Yeroo meeshaan si bira hin jirre, meeshaan qilleensatti namaa kennaniin ambuubaagiin fa'aa yeroo si bira hin jirre most practical method for emergency ventilation idha. Nama umrii kamiitu yeroo hargansuun dhaabbatte osoo sababni dhaabbateef ka fedhees haa ta'u nama hargansuun isaa dhaabbatte malli qilleensatti kennaniin afaan keetiin afaan isaa qabdee afuufuu qilleensa kennuufi. Extensive study have indicated that qorannaaleen garagaraa maal agarsiisanii mouth to mouth and mouth to nose resuscitation is unequivocally superior to any manual technique. Maloota harkaan dalagaman keessa khani gitan qabne hakkasaa kan hin jirre malli kanaa ol hafe hin jiru jedha. Resuscitation keessatti nama kakaasuu keessatti qilleensa afaan keetiin afaan isaatii kennu takka afaan keetiin funyaan isaatii kennu kanaa ol malli hafe hin jiru jedha. Steppiin itti mouth to mouth takka mouth to nose itti kennan akkamitti qilleensa namaa qilleensa kee kana namticha sanii kennita. Determine consciousness dursa of beekuu isaa laalta. Kam goote by tapping client on shoulder and asking loudly. Ceekuu tanarra dhodhooyteeti asking loudly are you okay jettaan. Hona gee qabda boo dubbadhu jettaan. San booda yoo si yaalaa dubbachuu baate karaa qilleensaa banta. Tilt head back. Head tiltiidhaa fi chin liftii goota. Mataa kana duuba qabdeeti san booda areeda kanallee jala ol kaaftee afaan keessa waan jiru laalta. Yerooniif tilting the head is mataa kana duuba qabuun move the jaw. Aama kanallee wajjin ol qaba. And the tongue arrabni kuni aama kanaa wajjin walitti hidhamee waan jiru yeroo mataa kana duuba qabdu wajjin ol ja'a. It is attached forward and thereby opens the airway. Yeroo mataa kana duuba qabde arrabni keessaan aamatti hidhaa jira. Kanaaf yeroo areeda kanaa jala ol qabde gamanas deebi'i. To tilt the head mataa kana duuba qabuudhaaf head tilt neck lift. Head tilt chin lift. Mala lamaa jira. Mataa kana gara duubaatiin akkanatti duuba qabu. Yooniif nama mormi kun faan cabaan shakka. Takka immoo mataa kana harka tokkoon qabdee harka kaaniin areeda jala ol qabu. Head tilt chin lift jaaniin. If neck injury yooniif mormi isaa kan rakkoo qabu taate balaan irra geesse taate open airway karaa qilleensaa akkamitti banta? Putting your index and the middle finger
quba kee quba akeektuu kanaa fi qubatti aanu san jaawii isaa kanarra keeyseeti duubaan a'ama namtichaa kanarra keeysee san booda mataa isaa kana duuba qabda. A'ama kana fuula duratti yeroo qabde mataan gara duubaatti ja'a. Egaa karaa kana bantee place your ear and check at the victim nose. San booda gurra keetii fi mallaa ta'e funyaan namtichaa bira fidda. Bira fiddeeti listen and feel goota. Sagalee isa keessaa baatu dhageeffachaa yoonii fi qilleensa inni baasu jiraate mallaa teetiin laalta. Qoma sana ammoo ijaan laalta akka isin ol kaatee gad deebitu. If there is no breathing yoo hargan sun kan jiraanne taate call for help goota. Iyyatteeti san booda breathing kennuufii deemta hafuura. For adults yoo nama ga'eessa taate pinch noster. Afaaniin kennuufii deemtaame funyaan namtichaa ni qabda. Funyaan qabda to prevent leakage. Akka cinaadhaan qilleensi jalaan baane. Give mouth to mouth. Afaan keetiin afaan isaatiif kennuudhaaf close mouth. Afaan kee afaan isaa haguuguu qabanii. Mouth to nose yoo kennuu deemte immoo afaan namtichaa cufamuu qaba. Afaan namtichaa qabdeeti funyaaniin kennitaa. For child yoo ijoollee taate immoo afaanii fi funyaan walumarratti afaan kee keessa. Blow both in mouth and nose. Afaanii funyaan yoo ijoollee taate xiqqoo waan ta'eef afaan kee keessa galchita. San booda akkamiin qilleensa san kennita. Blow air into victim yeroo keessa gad afuufuu deemtu open your mouth wide. Afaan kee sirri banatteeti take deep breathing qilleensa sirri gad fudhattee seal your mouth tightly. Egaa qilleensa gad fudhatte afaan kee wali cufta afaan namtichaa irratti. San booda keessatti hafuura baafatta. Maintain head tilt again listening. Egaa qilleensa kennitee fi mataan maas duuba qabdeeti dhageeffattammaas akka reefuu sanitti. Listen, look and feel goota. San booda check pulse for 5 up to 10 seconds. Pulse ilaalta. Carotid pulse. Pulse asiin akkana ol deemtu tana laalta. Mormarra jirtu tana. If pulse and no breathing. Yooniif pulsiin jiraattee dhawannaan jiraattee hafuura kan jiraanne taate kan arganne yoo taate below every 5 seconds. Sakandii 5 qilleensa kana kennitaaf akka reefuu sanitti sirri gad fudhattee afaan isaatiin cuftee keessa gad afuufta. Yoo ijoollee taate immoo for child both in mouth and nose jenna afaanii funyaanis walumarratti qabamuu qaba jenna. If no breathing san booda yoo hargan sun kan jiraanne taate turn adult to side and give for rapid blow between shoulder and shoulder blade. Yooniif hargan sun kan jiraanne taate pulsiin jiraattee wanni kana duuba isaa kana dhodhooyte shoulder blade kana ceekuu tana duuba wanni cufamuu danda'a. Takkaa hudhamuu danda'a. Yookaan immoo CPR goota. Cardiopulmonary resuscitation. Mouth to mouth kamitti kennanii funyaan qabdeeti san booda afaan keetiin afaan isaa san sirriitti haguugdee afuufta jechuudha. Hanga keessa gafuratte san isa keessa baafatta. Infaantii immoo walirra qabda. Afaanii fi funyaan. For infant and children, mouth to mouth and nose resuscitation are administered as described except that. Akkaatuma reefu jennetti kennama. Mouth to mouth fi mouth to nose. Garuu yoo nama guddaa taate backward head tilt should not be extensive as adult. Ijoollee irratti akka nama guddaa sanitti duubatti hin qabdu mataa isiisan. Mormaan miidhama. Both mouth and nose of infant should be sealed.
afaanii fi funyaan daa'ima sanii sirriitti cufamuu qaba afaan keetiin. Kan biraa blow in the infant mouth and nose once every 3 seconds. Sakandii sadiitti yeroo takka jechuun daqiiqaa tokko keessatti yeroo 20 kennitaaf qilleensa kana daa'imaaf. But in the case of children, blow every 4 seconds. Yoonif ijoollee taate sakandii afuriin guutu. Infaantii yoo taate immoo yoo ijoollee ama tokko gadii taate sakandii sadii hin guutu. Yoo ijoollee ijoollee taate immoo sakandii afuriin. Sakandii afurii yoo taate 50 times per minute yeroo 15 daqiiqaa tokkotti. The amount of airiin hangi qilleensaati kennituu fi eenyu irratti hundaa'a determined by size of victim. Hanga namticha miidhamee san irratti yoo ijoollee taatee fi nama guddaa taate walqixa kennituu fi qilleensa. If mouth to mouth is failed, qilleensa afaaniin kennitee fi no pulse, san booda palsiinis yoo dhabamte CPR kutta. Cardiopulmonary resuscitation is followed. CPR itti dachaan.